nagaa biyyaa ka diigaaru warroota Oromummaa fi Oromiyaa balaaleffatan. Maaliif akkana ta'e jechuullee hin dandeenyu. Sareen bakkuma irraa nyaatte waan mootummaa kanaaf harkatumaa turan kunillee waan aarsenatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu baga jiraatan. Egaa waa'ee siyaasaa biyya keenya hin dubbannu haga rabbi furmaata isaa fidutti mee jallisneetuma laallaas jenne callifne homaa callisneellee furmaanni biyya sanii waa tokko dhufaa jiru. Mee namoonni biyyi bilisoomtee jirti nagaa biyyaa ka diigaaru namoota Oromoo bakka bu'anii Oromoof qabsoofna jedhanidha. Jecha kan mootummaa kana deeggaran hedduun isaanii ammaan tana waan baay'ee hubatanii jiran jennee yaadna. Mootummaan kun gaafa muudama gaggeessu warroota Oromummaa fi Oromiyaa balaaleffatan guutuu isaanii muudama keessatti muudama aangoo federaalaa qoodeefii jira. Oromtoota namoota Oromoo bakka bu'anii mootummaa kanaaf harkatumaa turan kunillee waan aarsenatti fakkaatu. Ammayyuu deebi'aniitumaan muummee ministeera abbichuu jedhaa bubbee sadaasaa ta'aniitumaan asumarraa bubbisaa jiru jechuudha. Kun maaliif akkana ta'e jechuullee hin dandeenyu. Sareen bakkuma irraa nyaatteef dutti ka isaan akkana godhaa jiru wanta nyaatanii wanta nyaatantu akkas godha. Faayidaa sabaa osoo hin taane garaa isaanii dursanii bakka garaa isaaniitiif dutu jechuudha. Haa ta'uutii garuu ammaan tana wanta suukanneessa gocha silaa ilma namaa miti beeylada bineensa irratti raawwatametu ilmaan Oromoo irratti raawwatamuu jira jechuudha. Waanuma kanaan dura ilmaan Oromoo irra raawwatamaa turetu ammallee irratti raawwatamaa jira. Kafuula miidiyaa viidiyoodhaan waraabamee osoo hin dabarfamni yookaan osoo waraabamni dhokatee ajjeesanii bakka fedhan ilma namaa ilmaan Oromoo gatan kumaatamatu jira jechuudha. Akka carraa ta'e kan viidiyoo waraabame garuu muraasni sun wanta addunyaa tanarratti gochaan osoo hin taane fiilmiinuu argine hin beekne. Kuni maaliif ta'a? Waraanni mootummaa maaliif ilmaan Oromoo fuudhee gocha suukanneessa akkasii irra raawwatee ajjeesaa? Warroota mootummaa kana keessa jiran kan Oromoo bakka bu'anii mootummaa kanaaf hojjetan wanti akkanaa maaf hin laalessine? Egaa Oromoon guutuun bakka jiru waan kanarratti hojjechuu qaba. Duuti ilmaan Oromoo irraa dhaabbachuu qabdi. Hayyoonni Oromoo yoo xiqqaate guutuun isaanii hidharraa gadhiifamuu qabanii. Hayyoonni Oromoo hidhamaniif illee biyyi tun haal duree kamiinuu nagaan arganne ka hafeeyyuu daraan nagaa dhabde malee jechuudha. Kana bara dhufaaf dabra numa boonya numa hiima homaaf uumaan ni jiru jechuudha. Ammaan tana kan nama gubu kan shook nama gubu akkuma gaafa Wallaggatti Amaanu'eeliin magaalaa keessaan deemaa oolanii rasaasaan dhaanii ajjeesan san ijoollee Oromoo magaalaa keessaa fuudhanii baadiyaa keessaa fuudhanii qeeroo Oromoo ijoollee lafaa dhuftu sababa tokko malee qoree irra miila duwwaa oofaa erga oolanii booda waraanni mootummaa ka afaan Oromoo dubbatu rasaasaan dhaanii rukutanii fidan. Rasaasaan erga dhaanii isaan kukkufan boodallee itti deddeebisanii afaan Oromoo saniin dubbataa ijoollee isaan fidan jechuudha. Kan nama aarsu kan nama gubu afaan Oromootiin dubbataa Oromoo ajjeesu kuni maaf ta'e? Abaa'oo Shanee ajjeefna jedhanii maqaa akkasiisan qabsoo Oromoo keessa kaayanii
yoo waan ka Oromoo guutuu lafarraa fixaaran ta'e abaa'oo ajjeesuu yoo barbaadan abaa'oon gaara jira. Kuni dhaaba siyaasaa tokkoof dubbachuu miti. Garee tokko deeggaruu miti. Garee mootummaa mormuu miti. Kana jechuun mirga namummaa, mirga lubbuun jiraachuu ilma namaa kabajamuu qabaadha. Ilmi namaa yoo yakka dalage mootummaan biyya bulchu tokko nama yakka dalage qabee seera dhiyeessee ragaan itti raggaasifamee murtiin itti murtaa'ee du'as taatu hidhaas taatu akkasitti silaa akkasitti murtiin seeraa itti laatama ture. Ka'amma wanbadee mootummaa shiftaan mootummaa magaalaa keessaa ijoollee fuutee baaftee qoree irra deemsisaa ooltee tarii na dhiisinnu jedhanii miila duwwaa isaanii qoree irra deemaa oolanii eegasii booda rasaasaan ajjeefaman jechuudha. Mee mootummaan biyya bulchaa isa kami? Namni yakka dalage mootummaan qabee waraanni mootummaa qabee mana murtiitu jira, mana seeraatu jira. Seeratti dhiyeessee yoo seeraan murtiin isaa wama fedhe haa ta'u fedhan haa ajjeesan nama yakka dalage. Mee fakkeenyaaf afur. Yoo bakka seeraa geessee akkasi seeraan murtiin itti kennamee kan duune ta'e yoo waraanni mootummaa qabeetumaan bakkuma fedhetti ilma namaa karashan ka gatu ta'e mootummaa